kun ilma keessan Shaalloo Oromooti. Kan isinii qopheessu sagantaa oduuf odeeffannoo xiinxala adda addaa fi barnootati. Kanaaf ilma keessan kana subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, deebinee dhufnee jirra. Har'a oduu sadiin jajjabduu takka jechuudha. Akkaan taseenaaf taatu jechuudha. Ata ol kaawwachuu qaban oduu sadiin takka qabadhee dhufee jira jechuudha. Oduun jalqaba irratti isinii dhiyeessu ilmi Osama bin Laden akka biyya Faransaay hin seenne dhooggamee jira. Osama bin Laden hin beektanii hoogganaa Al-Qaayidaa jechuudha. Akka Faransaay hin seenne dhooggamee jira. Isarrallee waan dubbannu qaba, waan isinitti agarsiisu qaba, waan isinitti himu qaba. Na wajjin turtuu taantu immoo duuti dhaamattee hin dhuftu. Paayileetii osoo xayyaara balaliisaa jiru amrii rabbiitti dhuftee boqate. Biyya kam akka inni ta'e kana waa hundaa ka irraan dubbadhu ta'a jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa ka isin akkaan baay'ee eeydan immoo paayileetii filannoo lama kennameef, du'aa fi biyya isaa boombiin rukutuuf. Paayileetii tokkochaaf filannoo lama kennameef, yookaan du'u yookaan biyya isaa boombiidhaan rukutuu filannootu kennameef jechuudha. Akkaan har'ata waan nama barsiisuuf irraa of keessaa qabdi jechuudha. Dubbiin teenya har'ata irratti dubbannu waan barnoota guddaallee ta'u of keessaa qabdi. Akkasumallee maal jechuudha waan nama jechisuus of keessaa qabdu waan ta'eef isin immoo subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf kallattimaan gara ilma Osama bin Laden akka Faransaay hin seenne kan dhoowwamerraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Ilmi Osama bin Laden kun jechuudha amma nama umrii 43 jechuudha. Faransaay keessatti jechuudha jiraachaa kan turedha. Faransaay keessa jiraachaa kan ture bakka Noormaandii jedhamu kan jiraate. Faransaay lammummaa Faransaay qaba jechuudha. Lammummaa Faransaay kana kan argachuu danda'e immoo sababa haadha warraa isaa lammii UK kan taatenidha jechuudha. Bara 2023 irraa ka'eetiniin biyya Faransaay keessa akka ari'amuu fi lammummaalleen akka irraa fudhatamu ta'e. Sababiin lammummaan Faransaay akka irraa fudhatamu ta'e keessaa tokko ammoo jechuudha. Sirna yaadannoo abbaa isaa jechuudha geggeessuu isaatiin. Kanaaf maal gidee shororkeessummaa deeggarta jedhanii achi ari'anii. Egaa achi ari'aniin booda immoo gara Qatar kan seene yoo jechuudha. Dhiyeenya kanatti jechuudha torbee kana keessatti maal jettee biyya Faransaay kanaan booda ilmi Osama bin Laden, Omar Osama bin Laden gara Faransaay akka hin seenne jechuudha guutumaan guututti irratti walii galanii dabarsitee labsiteerti. Kanaafuu namoonni immoo baay'een immoo waan kana mormaa jiran jechuudha. Ilmi Osama bin Laden, Omar Osama jechuudha karaa abbaa isaa nama hordofuu miti, nama karaa nagaatiin jiraataa turedha. Nama Faransaay keessatti aartii irratti bobba'aa turedha. Nama karaa abbaa isaatu hordofaa ture miti kan jedhu mormiin adda addaa ka'aa jira. Dhoowwaan kun dhoowwaa sirrii miti kan jedhu dhoowwaa kanarratti jechuudha. Yaanni adda addaa ka'aa jira jechuudha. Kunillee dubbii jabduudha. Namni baay'een amma Osama bin Laden yeroo tokkotti Ameerikaan illee baay'ee kan sodaatte jechuudha. Amma namni baay'een sodaataa kan ture amma waa'ee isaa dagatamee jira. Garuu har'a kunoo waa'ee ilma isaa isin yaadachiisee jira. Ani Shaalloo Oromooti jechuudha. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuun hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Amma kallattimaan gara oduu keenya isa lammaffaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Oduun keenya lammaffaan immoo akkana jetti. Duutiin ooltu yookaan immoo duuti dhaamattee hin dhuftu. Paayileetii xayyaara bararsaa turetu xayyaara keessatti amrii rabbiitti dhufte ni boqatee jetti. Osoo isin taate mee maal gootu? Akkam taatu laata? Osoo xayyaara san keessa jiraattanii maaltu isinitti dhaga'a?
osoo ana taate akka kootitti jechuudha ashhadu an laa ilaaha illallah jechuun alatti waan jedhu hin qabu maaliif jennaan jechuudha saniin booddee dubbiin gara waaqatiin alatti wanti nama baasu jiru qabeenyi illee maalillee ni dagatama maaliif jennaan namni yeroo baay'ee kan rabbiin yaadatu gaafa rakkoo qofa waan ta'eef ashhadu an laa ilaaha illallah yaadadha warri kiristaanaa immoo basmaan jedhe waaqa isaa kadhata maali jennaan namni gaafa rakkooti kan waan akkanaa kadhatu kanaaf rakkoo addaattu dhalate rakkoon kun kan dhalate balaliisaa yookaan balaliisaa xayyaaraa yookaan immoo paayileetii xayyaaraa biyya Turkii Ameerikaa kutaa Siyaatil irraa osoo gara Turkii Istaanbuulitti balali'aa jiru balaliisaan kun yookaan immoo paayileetiin kun boqate ruuhiin isaa keessaa baate osoma marii xayyaaraa naannessu lafa dhabe maal taatu be xayyaara kana keessa nama 350tu jira hubadhume namni 350 xayyaara kana keessa jiru akkam ta'inna reedha garuu dubbiin baay'ee hin hamma xayyaarri gargaaraa yookaan immoo deeggaraa qaba waan ta'eef akkuma inni lafa dha'een deeggaraan isaa yookaan immoo gargaaraan isaa itti darbee balaliisuu jalqabe. Kanaan booda yoo achi keessatti yaaliin godhamuuf illee du'a irraa hin hafne duuti waan hin hafne waan ta'eef gadi barari ol barari gara samii deemi lafarra deemi doktora ta'i paayileetii ta'i duuti hin haftu si dhukkubuu baatus duuti waan hin oolle kun waan namaaf mirkaneessu jechuudha. Achumaan xayyaarichi illee Niiwoorkitti bu'ee nagayaan qubatee nama 350 Niiwoorkitti buuse jechuudha. Kanaaf dubbiin tun dubbii jabduudha. Paayileetiin yookaan immoo balaliisaan xayyaaraa kun umrii baay'eedhaaf jechuudha. Xayyaara Turkii keessa kan hojjate nama beekamtii guddaa qabu. Beekamtiin garuu du'a nama hin oolchitu. Duuti amrii rabbiiti jechuudha. Garuu kan raajii ta'e yaarillee nagaumaan lafa ga'uu isaati. Kanaan duratti balaliisaan kun baatii bitootessaa keessa fayyummaa isaa ilaallamee fayyaa akka ta'ee fi balaliisuudhaaf wanti rakkoo isarratti godhe tokkollee akka hin jirre irra ga'amee jira. Garuu ta'us amrii rabbii gaafa sitti dhufte asii achi sin qabdu jechuudha. Si fudhatti jechuudha. Dhukkuba sitti hin barbaaddu jechuudha. Dubbituu akkas ta'e jechuudha. Kun ajab nama jechisiisa. Paayileetii biyya Turkii duraanii Turkiyyee ammaati biyya jabduu dhiibbaa uumtu jechuudha. Kanatu mudate. Maal jetture ajab hin jettanii osoo achi keessa jiraattanii immoo maaltu isinitti dhaga'ama. Akkana jirti. Dubbii sadaffatti dabarraa. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Isheen sadaffaan immoo maal inni laata? Isheen sadaffalleen waanuma akkas nama raaju. Dubbiiwwan rarraajii ka isin maal sila wanti akkana maal qabatee nutti dhufee har'a maal ta'e sila har'a maal waan akkana nama ciniinqu maaliif nutti hima? Kan jedhuudha jechuudha. Isheen sadaffaan immoo har'a dubbiin ta'inna paayileetota irraa hin fagaattu. Ammallee paayileetii tokko ture waa lamatu kennameefi filannoodha. Filadhu jedhanii filachuun dirqama itti ta'e. Filachuun dirqama du'a yookaan biyya kee boombii xayyaaratiin rukatu filadhu jedhanii mee akkam godha jarana otoo isin taate maal filattu? Dirqama yoo ta'e dirqama koo waan ta'eefi biyya rukutuu filadha kan jedhullee hin dhabamu. Paayileetiin kun jechuudha. Amma osoo si taate maal goota? Jaalala biyyaa jechuun
isa kana ka waa'ee paayileetii kanaati jabaa leenca jechuun nama hin dhibu. Inni garuu waan filate qaba. Waan filate qaba. Filannoo isaa kanatu isin na raaje. Raajii kana immoo isin biraan ga'uuf deema. Kanaaf isin immoo na wajjin jiraadha. Maaltu si raaje jechuu dandeettanii. Nama filannoon lama kennameef du'aa fi biyya isaa boombi rukutuu lachuu filannoo nama suukaneessanidha. Mee maal godhinna laata jechuun keessan hin oolu. Koottaa kaa baay'ee hin dhiphatinaa, baay'ee hin cinqaminaa. Anatu isin biraan gaya maddoota irraa odeeffadhellee dhumarratti isinitti hima. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Isiniin jedhe paayileetiin kun lammii Somaaliyaati. Biyyuma ollaa kennaa kana jechuudha. Eenyu jechuun keessan hin oolu. Dhiyeenya kana as baate dubbii. Inni immoo Ahmad Muhammad Hassan jedhama. Paayileetii biyya Somaaliyaati. Paayileetiin kun kan inni balaliisu xayyaara waraanaati. Somaaliyaa kibba Somaaliyaa keessa jiraata. Paayileetii jabaa akkaan maqaa qabudha. Yeroon isaa yeroo Ziyaad Barree biyya bulchuudha. Yeroo Ziyaad Barree biyya bulchu kanatti finciltoonni yookaan mormitoonni Ziyaad Barree mootummaa yeroo sanii magaalaa Hargeysaa qabatanii akkuma beektan jechuudha. Ziyaad Barreen Great Somaaliyaa uumna jedhee nama hojjetaa ture. Immoo mormii guddatutti ka'e finciltoonni dhufanii magaalaa Hargeysaa yeroo ammaa Somaliland jedhamtu kana qabatanii. Kanaafuu mootummaan Ziyaad Barree humna isaa hundaa baasee buufata humna qilleensa Hargeysatti galchee buufata humna qilleensa Hargeysaa kanarraa ka'ee Hargeysaa bakkee muraasan alatti akka jirutti parsantii 25 guutumaan guututti magaalatti tume boombiidhaan diqqaa daa'ima jaarsa osoo hin jenne naannoo nama 50,000 magaalaa kana keessatti lafarraa dhabamsiise. Eekaa amma dirqama kanatu Ahmad Muhammad Hassan ga'e paayileetistii xayyaara waraanaati waan ta'eedhaaf akka itti yaaduuf guyyaa 4 qofa kennaniif guyyaan arfan isaa kennan ni xumuramte. Kanaan booda ajajatutti kenname hiriyyaa isaa wajjin deemee magaalaa Hargeysaa akka rukutu yookaan immoo akka du'u jala sararamee itti himame. Waan godhu waan hin qabneef hiriyyaa isaa wajjin xayyaara kaasee gara Hargeysatti qajeele. Magaalaa Hargeysaa gubbaa yoo ga'u akka jirtutti magaalattiin hin jirtu waan barbadoofte fakkaatti. Gara laafan namaa kun waan godhu dhabnaan bilbilee gara booddeetti xayyaarri koo rakkoo godhatee gara booddeettiin deebi'a jedhee achumaan eeyyama kennanii fi inni kun kallattii maayyuu ajaja isaatti yoo deemu inni gara booddeetti deebi'ee xayyaara qubachiise. Isaan illee xayyaarri rakkoon qabu dhufumaa rukutuu hin barbaanne ka jedhan shakkanii injiinara xayyaaraa erganii xayyaaricha sakatta'anii waan hunda mijeessanii guyyaa lammaffaa deemii rukutii kottu jedhanii ergan. Ammallee dubbiin irraa hafuun hedduu maal ta'inna laataree akkam nama jechisiifti. Kanaafuu xayyaaratti kaafatee qajeele. Xayyaaratti kaafatee qajeelee osuma deemu magaalaa gubbatti ol kaa'e. Amma xayyaara rukutuudhaaf galoo galaanaa irraa meetira 500 ol siquu waan qabu boombiin kan darbatamu gara meetira 500 ol siqanii. Yeroo kanatti inni meetira 500 yoo ol siqu daandii gara kaabaa gara Jibuutitti qajeelfatee xayyaara isaa kute. Achumaan daangaa Somaaliyaa qaxxaamuree gara
Jibuutii seene waan salphaan isa mudanne duumessatu jira lafa hin argu koompaasii hin qabu kallattii deemuu hin qabu Jibuutii magaalaa isii seenuu waan hin dandeenyeef amma filannoo kaa'e lafatti gadi dhiyaataa lafa laalaa iddoo isaa laallataa balaliise osomaa deemu daangaa galaanaa wayii arge galaanicha laalee iddoo isaa laallate iddoon kun iddoo qulqulluu waan dikee fakkaata naannoo kanatti qubachiisuu murteesse innillee nagaumaan naannoo kanatti qubachiise yoo iddoo kana qubachiisu wanti tokkollee hin jiru namni tokkollee hin jiru naannoo kanarratti homuu hin argamani kanaaf waan godhu wallaale akka tasaa gadi bu'ee kiyyeessitoota qurxummiitiin wal argee fudhatee gara Jibuutitti gale maatii isaa as jiranii inni immoo achi jira dubbii isaa kana fakkaatti nagaa ta'a.